Nadufti yo walnyane yo wallole gabrumanu turti yo gamtokne jufti yo walsane marti bilisumante nadufti bilisumandafte dufti bilisumandafte dufti bilisumandafte dufti bilisumandafte dufti Daba daba dabo lame daba lame kami damne apa iren dararamne barabaran tungkur famne barabaran tungkur famne dugan nura ukamame shiri haman nutatame kiyefame risafite loko tanto shimbirodan walfakate dima sumi walmakate lame tanto galafate dini umrin herefate dini umrin herefate daba dabam dabolame ilmi abana jefame yo gamtokne nuti yo waltane jufti gabrumanu kufti yo walnyane komun yo wallole amu bilisuman turti yo gamtokne yo waltane bilisuman tenadufti bilisuman dafte dufti bilisuman dafte dufti bilisuman dafte dufti bilisuman dafte dufti Firafire waldafsise ilma abba ajjesise numa walen bichesise hatuf ganto nubobase abbam gara nugalase dinakara agarsise dinakara agarsise nu بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا كمرتنا خباجمتوتا في جالة تمتوتا ماتيوان كينيا كانتا هندنو كنين بيجي حيدر أبدي بلزما هردفتنو هندي كيسانيو أكم برتنا جيني كيسان بدادا ولرا لبن الروان جبات النفدي جباب سني ياد جرو لي بسني كان أدان دمتا أكم بيكم ويا هرا مالتو أكا سوشال ميديا قبتي ديما جرو هندي كيسان نبيتني هندي كينيا إفاد بلسان وان كورا فرني فرد ولا لو يدن غيار رالي محضورين على تلي أصوم برسنا يو أصبحاني دبتن مالتوكا ديما جرو كناف وان باي اللي سنتم بربادو دبينا كما كجرتو أرمو هنداف إفا أنا فيس إفا هايو فيس إفا بيكا فيس إفا ولا فيس إفا دمي بيا هايو قفنا لالتو دمي بيا غوتا قفا غوا قفا جبا قفا لافا إلى دمي بيا يروى ما خنا مالت أكاديا ما جرو هندي كسنو كوبا قبدني هندي كسنو أركايرت رجايرتن كون إفا بلسا وميديا وبدي ما تنجرو كليسا سياسة في جنة إنسرد من أبساط الرب أما دبين جرو هند إفا بات جرتين وانتي أشنك أبي أسنك أبي أنت كلين جرتوجي كناف المال ربو هندنو أبسو كرانا جاكو تلاف سوتشي بيجسنا تكون سلاف جالاف تكون مادن سوتشي ساني خضرا رفتن اللي يراتن أكادميتن أبسني يقولاتن جيجا غويا هرا من مري بكبوت أمتها الرتي ممتش نسرا دكتور أبي أحمد مالك كسان حسن هندر جنيه واي ميديا اللي خاصني نمني بيجخنات ميديا سوتشو تاجرو نمني بيجخنات سوتشو تاجرو
isin hundaafuu galtee dhibbaan dhibbatti akka jawaariif deemaa jiru dubbiin akka OMN deemaa jiru dubbiin hundi keessanuu akkuma sooshaal miidiyaa gubbaatti argitan dubbataatiin jirtan arkaatiin jirtan haasaatiin jirtan dubbii achi qabii as nu qabii duraaf siyaasaadha duraan waan akkanaatiif jennee duubaan deemaatiin jirre dhugaa rabbiitti wanti akka kadhisinitti wanti dhibbaan dhibbatti isinimu Jawaar Muhammad yoo inni hara nu jijjiirame yoo inni nafxanyaatti leellise yoo inni waan hin taane adeemse yoo inni akka hin taane ta'e wallaahi billa suuraa isaallee miti waan sayuun dhabamsiifna garuu Jawaarii wanti jaalannuuf wanti mataa kenna gubbaa kaannuuf wanti dhungannuuf waa inni dhugaa dubbatuuf waa inni haqarra deemuuf waa inni tokkummaa uummata Oromootii fi jaalala uummata Oromoo irra deemuuf Jawaariin jaalanna malee icciitiin biraan jiru kana Oromoon beekuu qabdanii nuti xawalwaalles miti nuti nama tasgabbaahee akka qeerrootis akka qaama kamiititu akka Oromoo tokkootti nama soota deemu jechuudha qeerroon hin jarjaru foolleen hin jarjaru qarreen hin jarjarre ammallee obsaatiin jirra garuu amma dubbiin hundi wanti hundi ifa baateetiin jirti karaa magabaabaa jechuudha yoo siidaa Atseyotaa yoo siidaa Minilikii achi gadhaaban yoo muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed kan nuti jaallannu fi kabajnu osoo nu mataa irra kaa'annee deemnu mataa irraa utaalee bu'uun admaliidha yoo inni haawulti jira siidaa jira ijaaree akkasitti kunuunsee inni akkasitti bareechee siidaa sana sodaqxanii ilaaltanii siidaaleen ijaarame sunniin waan har'a dhalatan fakkaatanii waan har'a akkaataa itti ijaaraman tarii suuraadhaanis akkasitti isin hubachuu dhowwuu dandeessaniin yoo inni akkasitti bareechiti yoo inni akkasitti Minilikiin akkasitti faarsa yoo inni Minilikii halkanii guyyaa teedii sa'aatii teediin afrooyyuu dhiibetti namni akka teedii afrooyyitti lallabuu fi namni akka teedii afrootti ijuun jiru Minilikii fi Atsootaaf illee jechuudha dhugaa rabbiitti namni akka teedii afroo lallabuu fi ijuu fi waculleen jiru Amaaraaf namni akka teedii afroo sagaleedhaan bakka ga'e hundatti osoo haasaa akka waan nama bismillahir rahmaanir rahiim jedhee walitti haasaa isaa hunda Atsootaan banu namni akka teediin jiru sa'aatii teediin afrooyyuu ufitti saalfatee ufitti qaanfatee callisetti muummichi ministeeraa halkanii guyyaa waa'ee jaraa halkanii guyyaa waa'ee Atsootaa halkanii guyyaa waa'ee Amaaraa yoo inni siidaa san akkasitti fira bareechisa akkasitti daawwachiise maaliif nafxanyoonni as baatee an nafxanya dhiyanii konfidensiidhaan ammalaal tisheertii isaanii suuraa isaanii maxxanfatanii haasaa isaanii yoo dhageeffatan dhiyoo kana ከዚህ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ፋኖችን እናሰማራለን ፋኖችን እናሰልፋለን የቻትን ቱረን ኩን ቢያ አባ ቀብዱ ከሰቲ ኩን ቢያ አባን ከሲሩቲ ሐሳን ከና ሐሳሙን በአን አከማ ነመተኮቲ ወንትነ ደጋሚ ፊ ወንቲ ሄዱ ነቆቀ ይጅራቴ ኦሶ ወሮንማ ኢልማንኑማ ምንልጊ ሱኒን ኢልማንኑማ ነፍጠኛ ሱኒሌ ወሮኒ አቢ ኡፊ ቀቡዳፍ አከሲት ተታፋቱ ሱኒሌ ኦሶ ኢሳዩ አጅጀማኒ ኦሶ እስመቱ ጎረኒ ኦሶ ኢሳፉ እሺየደኒ ሀርካ ዲጋ ሀርካ ላቃ ሀርካ ጂክሳ ሀርካ ኮፊሳ ጀሩ ደጋሃን ጅርቱ ጀሩን ቶለየቻን ጅርቱ የወርባደን ደቀኒ አረብሰኒ የወርባደን ባከ ወልተጅረት ቤተ መንግስት የመኒ ባከ ሁንደት ደቀኒ ሙሚጭ ሚኒስቴራ አከኒን በርባኒ አከኒ አከመን በርባኒ አርካ ጅርተ ደጋሃን ጅርተኒ ومجايون ولا لون أنجتي أرفتهم بيتني يرو غير يروت يرو بك هدود مميت من استراء ما تمت ساتو الرأس مجرا إساو الرأس جرن وسجر مال لين تلي إسار مال وسو اللي قلت يجرا تواتك غير كان إساو ديجو جرن جرن إن أمو إسان نولي ديجا أسال لي ديجا يرن كنا ما تربات لاف ما ترد مديمنا خراج بابا حاسا بوجا هرّا إني بدي كيسا منقد مزقات وحالا قرنت بوليتيكانو يد داندي تشوفوني سياسة دوبتها فادا يدي كيرون غرو غافا كاليس أجي داندي تشوفي إسا أنغو غباخا يمالي داندي بنيتي متيجو كيرون هنگس لفرّا دوماني كون بولغلت كون تشابي أبان تكو إلموسة دي بولتكت أولي ماتي سدم ماتي سجل أبان تكو أبي كان هجا ما يما ساجك سايرو إس أسكاو في ملي وعبراتين في متيجي
qeerroon kaleessa wanta akkasi karaa cufee wanta daandii cufee fi har'a abiyyiitiin rabsoo osoo hin taane har'a isa as fiduudhaaf har'a isa as kaa'uudhaaf abiyyiin as dhaabuudhaaf qeerroon kaleessa karaa cufe malee tokkummaa biyyaa yookaan biyya diiguuf miti iju yookaan akka har'a inni arrabsuuf miti iju. Kanaaf dubbiin garame akka deemaa jirtu hin beekaman sodaan keenya guddaan akka Oromoo qofatti illee sun taane akka amantaa isaattis ummanni nafxanyaadhaa gaafa aangoo qabatee hagamta akka dhiibbaa musliima biyya kanaa irraan ga'u dhibbaan dhibbatti hundi kasanii beektanii kaleessas ture ammas deema waan ta'eef ija lamaan laaluu qabdan akka sabaa qofatti sun taane akka amantaatti illee kallattii hundaan jarri kun jara nu balleessu jarri kun jara lafarra nu xururuu malee jara waa rahmata nu godhuu fi rahmata nu godhuu mitiiyyu dhibbaan dhibbatti kanas isinis beektan nutis beeyna. Jawaar inni irraa waa'ee jawaar ka'uudhaaf yaadame nuti waggaa hedduu dura waggaa 4 waggaa 5 dura Dr. Abiy Ahmed Kabeyne ana kan mataa keessatti gaafa uummanni buqee osoo inni aangoon qabatin dura beeka. Waggaa tokko waggaa lama goone nuti osoo Dr. Abiy waliin baranne abbaan keenya haati keenya obboleewwan keenya Dr. Abiy Ahmed waggaa takkaa fi cinaadha waggaa lama goone urga isa baratanii uummanni Oromoodhaan. Uummanni Oromoodhaa ka beeku sadarkaa walaatti Jawaar umriidhaan Abiy Jawaariin hangafa ta'us hojiidhaan yookaan adeemsaan Jawaartu durse isin amanaa keessatti uummanni Oromoo illee isa durse garuu uummanni Oromoodhaa wanti uummanni Oromoodhaa hundi beeku qabu uummanni halkanii guyyaa sa'aa 24 Jawaarii wajjin jira qeerroon Jawaar wajjin jirti foolleen Jawaar wajjin jirti. Kanaaf miidiyaan OMN miidiyaa daran kacaalaa dura caalaa guddachuu qabu malee miidiyaa yeroo ammaa kana kuffisuudhaaf yookaan diiguudhaaf itti yaadamus miti ta'us hin qabu. Kanaaf Jawaar Muhammad warroonni profaayilii gubbaan kaa'an hundi keessan gubbaa kaadhaan dhaamsa akkuma walii galtanii hundi keessan irra kaa'atan galatooma ammas irra kaadhaa. Kanaaf wanti haasawuun barbaanillee hedduu jira. Hundalleen isnu hunda sinaasuuf nuyyuu hanga ammaatti anarraan ka'ee laayiviin seenna kanatti achi qabee as qabee ol qabee gad qabee bitaa qabee mirga qabee laalee hifadhee dadhabee dubbiin addaan baanaan innuu ifa baafna ammaaliif dhufse duuba innuu isatu ifa baase waa'ee siyaasaallee hin beeku haasawus hin barbaadu garuu akka nama tokkootti yaada akka nama Oromoo tokkootti akka nama miidiyaa tokkootti yaada kiyya ka dhuunfaadhaa peejii kee irratti kennachuu mirga qaba. Wanti mataa nama dhukkubsu wanti mataa nama nyaatu waa hedduu jira. Dhiiga ilmaan Oromootiin dhiiga qeerrootiin taphachuun yookaan qoosuun admaleedha. Nuti Jawaariin yookaan Abiyyiin dhugaa rabbiitti kan jaalanneef Jawaariinis jaalanne Abiyyiinis jaalanne Lammaas jaalanne hundaa'uu jaalanne wanti jaalanneef Jawaariin haga ammaa wanti jaalannuufi waan inni daandii dhugaarra jiruuf yoo Jawaar daandii dhugaarraa bade yookaan daandii dhugaarraa yoo inni gore wanti Jawaariin hin jibbineef yookaan wanti Jawaar irraan gorreef wanti Jawaariin hin balaaleffanneef takka illee hin jiru. Wanti jalqabaa namuun akka namaatti wanti isin hidhaamu akka nama tokkotti nuti ka duuba deemu jirru dhugaadha. Nuti ka duuba deemu jirru dhiiga ilmaan Oromoodhaa kan amma duraasii fi kan ammaallee ka jiguu deeman akka hin jigne ka jigaa jiran akka hin jigne ka jigaa turan ammoo gumaas kaffalanuu baannu seenaawwan isaanii yaadachuu barbaannu. Kanaaf nuti ka deemu jirru Jawaarii wanti jaalannuuf dhugaa waan dubbatuuf haqa waan dubbatuuf haqa waan himuuf tokkummaa ummata Oromootii fi ummata sabaaf sablammii biyya kana irratti waan lallabuuf. Kanaaf Jawaariin jaalanne malee icciitiin biraan jiru gosummaas walitti hin qabnu naannummaas walitti hin qabnu akka jarruu jedhanne yoo inni Yamanii miti waan barbaadu yoo inni seexaan yoo inni jinniyuu ta'e nuti Jawaariin hin jaalanne maaliif nuti sabummaa isaa ilaalle Oromummaa isaa ilaalle gandummaa isaa ilaalle nuti wanti jaalanne nama dhugaaf jaallatu nama dhugaa dhaabbatu nama dhugaa jaallatu nama dhugaa fedhu nama tokkummaa biyya kamiitiif dhaabbatu isaaf kana barbaanne Jawaarii Abiyyi wanti jaalanneef kaleessallee har'allee wanti jaalannuuf yookaan wanti jibbinuuf yoo inni karaa daandii dhugaa gadhiise waan ummata kanaaf hin taane
yoo inni dalage hin jaalannu malee jimma ta'eef yookaan arsii ta'eef harargee ta'eef miti jiru kaa jawaar hin jaalannee abii hin jibbinuuf nuti hundaa wal qixa lamma akka lubbuu ta'e wanti jaalannuufi waan dhugaa qabatee deemuuf waan karaa takkalaa wanti jaalannuuf barre wal geenneeti miti wal beeynaafi miti wal dhiyaannaafi miti jiru akka nama dhugaa tokkotti waan dhugaan afdeemu qeessotaaf hin dhaabbata sheekotaaf hin dhaabbata yoo batakristaanaaf hin dhaabbata masiidaaf hin dhaabbata waan diigamu ijaara kanaaf nuti dhugaa duuka deemu jira nuti dhugaa jaallanna nuti dhugaa beeyna nuti dhugaa duuka deemu jira ammas namni hundinuu yookaan hamma danda'een namuutu akkana deemuudha qaba jedheetiin amanaa keeyyatti kanaaf karaa gabaabaatti jawaar irraa gadi akka bu'amu OMN irraa akka gadi bu'amu sila miidiyaan dhugaa yookaan waan ta'e tokko hin dabarsine yeroo inni itti yakkamuu yookaan kasasamuu qabutti miidiyaan dhugaa jiruu fi waan lafa jiru dhugaa jirtu fuudhee ol baasu cufamuudhaaf diramuudhaaf deemuun waa yaadamu miti jiru waan hedduu nama dhagahamu jechuudha waan garaa namaa raasu waan nama gubatu kanaaf nuti jawaar dhugaarra jira hanga inni dhugaarra yuutti duuka jirra abiyyoo dhugaarra jiraate hanga inni dhugaarra jirutti duukaa deemna abbaan fedhe amantaan laallu gosa laallu naannoon laallu shanyiisaan laallu kanaaf akka namaatti namni ta'u ohaaf namaaf yoo dhaabbatte duukaa deemna dhugaa rabbitti fakkeenya isin hima mootummaa turkii ordogaanii wanti jaalannuuf waa biraa miti iyyuu walis hin beeknu inni dhalachuu kennaa hin beeku wanti ordogaanii nuti akka addunyaatti akka Itoophiyaa akka addunyaatti wanti ordogaanii namni hedduu dinqisiifatuuf namni hedduu waan jaalatuuf waan miskina nyaachisuuf waan tokkummaa biyyaatii fi nageenya biyyaa waan ordogaan labsuuf isa jaalatan diqqaa guddaan jaarsi jaartiin hundi namaa wanti ordogaan jaalatuuf wanti nutis jaalannuuf akka lubbuu teennaa yookaan lubbuu teennaa olitti wanti ordogaan jaalannuuf waa inni namaaf dhaabbatuuf waa inni dhugaaf jaallatuuf yeroo addunyaan guutuu Sooriyaa fi biyyoota faca'anii buqqa'an hundatti admaa fi akkasuma maaqabii isaan gubbaa kaayanii inni cinaa dhaabbatee ufis simatee qaamni kamuu ka buqqa'e hundi gara kee dhufuu qaba qaamni faca'e hundi ni bira dhufuu qaba anatti sinsimatee biyyoota faca'an biyyoota musliimaa ta'e biyyoota biraatis ordogaan waan ufii qabuuf addunyaa isa jalatti icciitiin nuti haasaa jiru kanuma waa biraa miti siyaasa biraa of keessan qabuuyyu jawaarin ammas bodus kan jaallu yoon dhugaarra jiraate malee yoon dhugaarra dabee miti OMN kan deeggarru kan gargaarsa goonuuf yoon dhugaarra jiraate fi yoon karaa haqarra jiraate qofa abiyyiin kan deeggarru kan jaalannu kan feennu kan barbaannu yoo inni dhugaarra jiraate qofa yoo inni dhugaa gadhiise nutis gadhiifna hin obsinaa hin laalla achi qabnaa as laalla abiyyi yeroo ammaa kana nafxanyaa fi fakkaatota warroota kaleessa harka muree warroota kaleessa luka muree harama muree warra kaleessa dhiiga akka aannitti dhiiga abbootii keenyaati dhugee lafee abbootii keenya cabse kan nutti faarsu jira kanaaf nuti du'aaf dhalanne waan ta'eef du'aalleen sodaannu abbaan fedhis kun wal bira jira abbaan barbaade waan barbaade gochuu danda'a waan barbaade haasa'uu danda'a garuu dhiiga namaatiin qoosuun akka namaattis akka lammiittis akka seeraattis akka hiraattis waan hin taane jara hin edamni kana jara dammaruudhaaf ati halkanii guyyaa dhakaa fi muka baattu jarri qubas hin qaban waan takka kan irraa quba qabaadhu osoo jarru maalleen isa dhagaani humaatii mitiiyyu jarru dhaga'utti hin jiraniyyu osoo isaan dhagahanii humaatii miti xiqqoo guyyaadha walii galtee dhagedhan jarru dhagahaan jiraniyyu jarru hajaan qabaniyyu kanaaf ana akka hordoftoota kiyyaafillee wantin dabarsu ufiifillee wantin dhaamu dhugaa duukaa deemnaa dhugaa duukaa deemuu barbaanna adhas taanaan borus taanaan kan akkasitti qubanaa qabaadha galatoomaa ulfaadha rabbiin biyya keenya nagaa haa godhu jechaatiin sagantaa kiyya guyyaa har'aa gamanumaan isinirraa gabaabsa isinittis dheeressee yaada jiru keessaan naaf barreessaa yooniin dogoggoree dhiifamaa naa godhaa nagaan naaf tura wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh